Akkam jirtu daawwattoota keenya har'a seenaa gootittii Oromoo hanga lubbuun ishee baatutti saba isheef falmattee saba isheef duutee seenaa shamarree Maaramee Harqaa isiniif qabadhee dhufeen jira. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaa jechuun affeerraa keenya. Shamarreen Maaramee xumura bara 1950 keessa godina Wallagga Bahaa Aanaa Gobbuu Sayyoo ganda Qeejoo jedhamtu keessatti abbaa ishee obbo Harqaa Kaasaa fi haadha ishee aadde Geexee Balloo irraa dhalatte. Barnoota ishee sadarkaa tokkoffaa Baakkootti, barnoota ishee sadarkaa lammaffaa ammoo magaalaa Ambootti baratte. Yeruma barattu qaama Oromoo tajaajiluuf qabsoo keessa turte. Qabsoo Oromoo keessatti kutannoo qabdu kan agarsiiste barnootaa fi sabboonummaa wal bira qabdee ture. Akka barnoota ishee sadarkaa lammaffaa fixxeen Dabra Biraanitti imaluun leenjii barsiisummaa fudhattee gara Ambootti deebi'uun isaa turte. Manneen barnootaa Awwaaroo fi naannoo garaagaraa dubartootaa fi daa'imman barsiisuun ogummaa ishee agarsiisaa turte. Bara dargii keessa miseensa ABO ta'uun qabsaa'ota akka Ilfinash Qannoo fi Angaatuu Baalchaa waliin hojjechaa turte. Addatti immoo qabsoo qubee afaan Oromoo barsiisuu keessatti gahee olaanaa taphattee jirti. Maarameen walaloo barreessuu fi weellistootaaf kennuun akkasumas ishee weellisuun beekamtii horattee jirti. Kanaan alattis kitaaba mata dureen isaa Gundoo Boorii jedhu bara 1993 maxxansuu dandeessee jirti. Maarree kitaabni ishee kunis walaloo fuula 445 fi mata duree 21 of keessaa qaba. Gootittiin kunis waggoota hedduu fi hidhaa fi dararaa jala turte. Erga gara Finfinneetti baqattee booda tasgabbiin jiraachuu hin dandeenye ture. Hojii barsiisummaa gad lakkisuun gara dhaabbata ORA yookaan Oromoo Relief Associationitti qacaramtee hojjechaa turte. Gootittiin Maaramee yeroo adda addaatti hidhaa fi reebicha dararaa guddaa isheerra ga'een mata isheef jiraattee bara 1995 dhukkubsattee du'aan addunyaa kanarraa boqochuu dandeessee jirti. Daawwattoota keenya viidiyoon keenya irraa kana fakkaataa ture. Yaada qabdan koomentii irra nuu kaa'aa. Akkasumas viidiyoon keenya kun akka namoota hedduu bira nuuf ga'uuf laayikii godhaa. Viidiyoon keenya irraa kana fakkaata. Amma viidiyoo biraan walitti deebinutti nagaatti.